Sigarsiisa murtiidhaafis erge kan murtiidhaaf erge sanii footoo Tootaaluma suurii walumaa galatti. tootaalii sanii sigarsiisa yaa waliigala sanirraa ni hirrifatta maallaqa sanirraa hanga hafe Biroo afaan manatti mi rakkoon qabu? afaanii Ani rabbii afaan manatti mi? kuma dhibbaa isaa qannasuuf adareegaa. Yaa buleessa kiyya taqannasii booda kan Kuma dhibba lamaa argatanii baaftanii dura wahuma akkaawunti seenu qofa naa himati. kuma dhibba lamaa fi saddeet kuma dhibba lamaa fi saddeetii kuma dhibba Okay, lamaa tuman naabsi. Tuman naabsa. kuma Okay. jaarraa sagilee sadii miti. Hayyee. Kuma jaarraa sagalii Asumara tokko takka maallaqa taraa duraa kuma dhibba sadii fi sagal qabannee jirra. Maallaqni taraa lammaffaa gargaarsa mana murtiitti goone immoo kuma dhibba lamaa fi saddeeti. Isa kana lachuun bakka bakka naa qabadha. Warri kaalkuleetiidha. Gargaarsi guyyaa dhumaa mana kiyya goone qarshii meeqa? Gargaarsi guyyaa dhumaa mana kiyya goone qarshii meeqa? dhibbaa fi mana saamu Kamana kiyyaa. dhibbaa akkas itti migaa mana haiti isin godhee guyyasa. Haa firii dabsan naa himati. kuma dhibbaa fi saddeettamii saddeet teeleebirrii irratti qarshii kuma 18 eebirrii irratti qarshii 54 walirra dhabe. Dhayina. Kalkuleetor ofiti. Kuma kudha saddeet gattee? Teeleebirrii irratti qarshii 18 Iddoo kuma shantamii afuriiti? eebirrii irra 54 Shantamii afur. kamana murtiiti. Waliin Kamana ala murtiiti kun. Kamana dabbal kuma 40 teeleebirrii kuma 40 eebirrii kuma 35. Kuma afurtam ibirii Kuma 35. kuma soddomii shan. Kuma 70 mee gannitu kuma 75 hin jenne. Kuma torbaatamii shan. Wanti Irratti ide achirratti Ah, kuma hani. dhibbaa fi 88 irratti ide kan. kuma dhibba lamaa fi jaatamii sadii. Kuma dhibba lamaa fi 60. Okay, asumara naa dhaabbata dhagu takka. Aanee balee naa dhaabbata dhagu takka hundi keessanuu. Aanee maallaqni mana murtiitti goone kuma dhibba lamaa fi saddeeti. Maallaqni mana kiyya goone immoo kuma dhibba lamaa fi meeqa jettee? Jaatamii sadii. Okay, kan mana kiyya goone guddaadhaami? Haya, kuma dhibba lamaa saddeetii fi kuma dhibba lamaa fi jaatamii sadii waliin naa dhahi meeqa ta'a? Kalkuleeti naa godha. Warri erga dhawwitan naa dhawu takka. Kuma dhibba lamaa fi saddeetii fi kuma dhibba lamaa fi jaatamii sadii. Kuma dhibba afurii fi 70 takka. Kuma dhibbaa fi Ayyee. Kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka. Achuma naa qabi. Maallaqni gara tiktookiin mana murtiittis ta'e mana kiyya guurame. Walumaa galatti maallaqa Itoophiyaa kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka. San dura akkaawuntii keessanirra ka ture kuma dhibba sadii fi sagali. Kuma dhibba sadii sagalii fi kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka waliin naa dhawa. Waliin dhahe. 74. Kuma kuma dhibba sadii fi Kuma dhibba sadii fi sagalii fi kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka. kuma dhibba kuma dhibba torbaa fi 80. kuma dhibba torbaa fi Okay. 80 ta'a. Yes. Okay. Kuma dhibba torbaa fi 80 irraa baasii isin baaftan gad deebi'aa naa hir'isa sababa siiti wajjin. Waggoota akka asirratti wanni isin beekuu qabdan gargaarsi alkallattii fi kallattiidhaan tiktookii fi tiktookiin alatti nama paakaantii jedhamuuf guurame kuma dhibba torbaa fi 80 akka inni ta'e naa qabadhaa. Kuma dhibba torbaa fi 80 irraa immoo baasiin isin baaftan sababa wajjin natti himu. Oi, Waa'ee- laal ka duraa sanirraa ka duraa ka murtii. Tootaaluma amma ati maallaquma beeku mana isaa biuli asumarra finna hundaa'u. Yaa kuma 50 ibsaan ergee fi jinniidhaa miti amma maallaqni gargaarsaa kun tootaalin isaa waan isaabameef irruu qofa fudhanneeti irruu asirraa gabbuuf naamma. Yaa aanee muturaa naa kaasitti naaf ofi baasii baaftan natti hima.
maaliif baasii tanaan quban qabu Ayya eenyu qaba qaba? gargaarsa gootu malee waa'ee Alaabaa baasii ani hin beeku. Eenyu qaba qaba? Firidee moo baakandidha? Okay, firidee alaabaa naa bai. Baakandidha ayya. Okay, simuuti qabadha ayya. Okay, simuuti qabadha. Ayya baakandi baasiin si bira baate. Hanga baate. Guyyaa duraa qarshii 40 baafne Ayya baakandi naa godhiti. guyyaa 5 jechuu Baakandi naa baasee guyyaa afaan 5 godhita. qarshii Oye kutaka. 40 baafneeti Saya guddise naa naaf kutaka. Naa guddise haruma jira qabdan. Bayaan guddise. Eenyu jira jaalatu ni jirta. Baakandi. Baakandi naa guddise kutaka. Okay, ayya baakandi. Kuma dhibbaa afurii fi torba. Sagalee biraatti keessa bira guys. Sagalee isinummaan jawala keessatti keeffadha. Baakandi itti fufu. Baasiin bee. guyyaa 5 Aha. 40 baafneeti Ayya kuma furtam. makiinaan gurree meeshaa sana achi galchuudhaaf maallaqni nuu ga'uu didee za'aan nu deemtee achuma bullee guyyaa 6 qarshii 50 baafnee Ayya. kameeshan gurree fi kamana qiraatii kafalle Okay, kuma shantam. qarshii 90 baafneemi Kuma sagaltam. Ayya. 90 qarshii 20 waan mashruufa manaatiif baasnee amma jechuu kalee guyyaa 7 Ayya. Engadda. Okay. Kuma dhibbaa Qarshii kuma 20 baas 10 bee jechuu. Okay. Shuri walumaa gala. Hanganuma. Makiinaa meeshaa gurtee fi mana qiraatiif Yaa. kafalamee fi mashruufa wanni waan nyaatan kan itti bitamu. Yaa naa galee jira bakka. Walumaa gala tu baasiin bee kuma dhibbaa fi kudhani. Wallahi hin baafne maashaallah. Hin baafne. Okay. Wanti keessan arguttiin jira. As keessatti wanni dogoggoraa takka wanni falmii takka shakkii uume wanni gaafii dummeessaa waan jiru. Irratti hin fakkaatu. Maallaqa mana keessattis ta'e mana murtiitti guurame hundaa'uu gabaafne. Wanni isin beekuu qabdanii maallaqni ummu hundee isin gee ummu hundee. Durre Aanee jira naaf firii dabalata. Aanee jira absi. Ummu hundee lubbuun jirti ni gaafannaa maallaqa isii qo'ee kutakka. Sagalee biraatti keessa jawala kan keessa aanee malee ragatti keeffatu sagaleen gurduutti. Tokkoffaa ummu hundeen mataan isii gargaarsa akka kanatti waan seentee jirti qarshii hanga sii himte. Lammaffaa mucaa wayii tokko kanumaan dukkaana keessa jiru yaala dhibba takka kanne. Sadaffaa obboleessummaan ummu hundeedhaa kan Jarmanii moo Faransaa jiru tokko. Ummu hundeetti ergee ummu hundeen akka waliin ergitu dubbatanii turanii. Maallaqni jara kanaatu yoo xiqqaate maallaqa kuma dhibbatti ol dhiyaatu waan ta'eef maallaqni kun isin gahe moo isin hin geenye? Kun hin geenye. Kan manaa deemsi suuta haasawaan guddifnu amma. Nun hin geenye. Okay. Ummu hundeetu maallaqa hin ergine moo murtii guutuu akka argambise? Ansan hin beekne. Okay. Ummu hundeen lubbuun jirti sirraa adda baafannaa gargaarsa obboleessa keenyaaf waan seente. Qabadhaa dubbii tanas Oromoo. Dubbii tanas innaa qabadhaa. Jalaa nafu hanga waan kana baasu. Ummu hundeen yoo xiqqaatee fi kuma 30 moo kuma 20 I think naannoo kana na fakkaata akka inni dogoggorree. Meeqa aanee gaafsan ummu hundeen meeqa seente waati seente Oromootiin na barreessaa warri beektan. Raafadheen jira. Akka dhuunfaatti si waati meeqa seente ummu hundeen. Yeroo san hin yaadadhu warri koomantii akka waan seente hin beekamu. Arinee raafadheen. Kuma 25 na fakkaata. Yaa goobas. Amma warra koomantii kana bara. Jiraadhaa wala isin. Kuma 25 ka ummu hundeen fi waati seente kuma 25 amma biyaan naa galchee wanti daree guutakka. Yaa. Sagaleen keenya ni jiraami warra koomantii warri jalaa sagaleen keenya bareedaadha isaa. Thank you. Ummu hundeen kophaa isitti kuma 25 waada nu seente tokko kana naa qabadha Oromoo guutuu dhagee. Lammaffaa mucaa wayii tokko
dukkaana isii keessaa riyaala dhibba takka akka inni kan ikhwaanutti manii riyaala illee nu barsiisanii riyaalli dhibbi takka Itoophiyaa meeqa sharafa warri beektan na barreessa irratti hin dhawdha waan ta'eef riyaalli dhibbi takka Suudiin Itoophiyaa meeqa sharafa warra koomentiin dhawa ijoollee Suudii hirtan kuma kudhanii moo kuma kudha shanii kuma dhibba afur naa qabi. Okay. No, kumafur ke chuki ya. Ya kumafur. Okay. Di fama do goraf. Okay. Birri Ethiopia kumafuri fi birri Ethiopia kuma di mishan wala na dawa wala magalatti kuma di misagali. Takamo kuma soddo bay chulen dinya kuma di misagala gono aye. Akasuma mi gere na window gore. Jaran akasuma mi kuma jide misagali mi ايوه اوكي هيه maallaqa kuma jide misagali obboleessi ummuhundeedha ka ummuhundattiin kan nagee jarman moo xaaliyaan moo faransaa ka jiru oromoon guutuun dhageessan gastee gubbatillee ol ba'ee fifillee dubbatee ummuhundeellee obboleessi kiyyeettee nama sanillee faarsinee foolollee godhaan hunjaanii foolollee goonee addaayyaane waan hojjennu haqaan hojjenna baay'ee dhugaa walitti himaatti ragaa wajjin dubbachaa deemna. Obboleessi keenya suni kuma meeqa waadan seene walumatti kuma shantama na fakkaata ummuhundee fi inni walumatti yeroo san akka yoondoo gore I'm sorry warri achi turtanni beektan na fakkaata waan kana deegara kuma 25 ummuhundee kuma 25 obboleessa isii wali kuma shantama namni wayii ka dukkaana san keessa jiru riyaala dhibba takka sharafa Itoophiyaatti kuma 4 kuma 54 maallaqni mana ummuhundee keessaa mul'ate qofti. Okay. Gaafiin an aaneedhaa fi firidam aanee kallattiin si gaafachuu barbaadu maallaqni kumni 54 mana ummuhundeetti isin qaqqabe moo isin qaqqabne? Thank you. Oromoo kanuma dhaggeeffadhaa. Aanee. Ayyee fayyana ta'e. San keessa numaan garre. Okay, ayyee fayyaa ta'e. Ummuhundeetu maallaqa kana hin ergine moo? Oy, ummuhundeetu maallaqa kana hin ergine moo akkaawuntii biraa ummuhundeef kana inni akkaawuntii biraatti ummuhundeen guutte waan kana dabaafatanii? Saan ummuhundee gaafadhaa. Aya ummuhundeen lubbuun jirti isii gaafannaa ayyee yeroo tokko ummuhundee shirnaa godha please. Thank you. Yaadachiisu. Qoy dura kana Namni galaa riyaasaa bitaa. murtii Yaa suuta kan deemna naabsi. Thank you. Okay, ha ummuhundee kana Oromoo wanni sobne ni jira? Wanni kijibne ni jira? Ha? Ummuhundeen eega fuula uummata duratti waadan nu seente birri Itoophiyaa kuma 54 isii biraa qabna. Kuma 54 san galchite moo hin galchine yoo galchite moo akkaawuntii eenyurra galchite ummuhundee gaafannaa warri Suudii keessa jirtan tokko bilbila naa gaafadhaa dabbala si barbaadanaa yaani lammaffaa warri fooloo irraa qabdan sheeritti naa godhaa. Ummuhundee waan kanaaf deebisaa akka nu kanatti barbaannaa jechuudha. Maama biyyaan naa galchi warri mudeesaraa. Maama biyyaan naa galchi. Maama biyyaan naa deebisaa kutakka. Ayyee maama biyyaan naa deebisi mudeetara. Bayaan maama biyyaan naa deebisi. Mundee bilbila ishee hin qabdanii.